Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf hordoftoota jaalattoota qaqqaaliiwwan hordoftoota yaayyaa'u hundi keessanuu baga naganuu jiraattan isiniin jenna. Guyyaa har'aa kun odachaanee ol agarree jirra. Rabbiin nagaa walitti nu dachaasee isiniin jedha. Naga jirtanii fayyaa keessa yoo jirtanitti nageenya rabbii isin biraa haa jiraatu isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya jalqaba irratti jira. Guyyaa har'aa akkuma beekamu waa lamarraa dubbachuudhaaf dhufe tokko waa'ee jannaati. Lammaffaan ammoo du'aa abbaa raayyaa mancaarraa dubbachuudhaaf dhufe hanga dhuma sagantaa kootii na wajjin yoo turtan iddoo kanatti waa hedduu hubachuu dandeessan hanga dhuma sagantaa kootii na wajjin turan affeerraa kooti. Kabajamtoota hordoftoota keenya jalqaba osoo gara qophii dhufeetti isin seensiniin dura jechaadha. Kabajamaaf jaalatamaan abbaan raayyaa abbaa mancaa guyyaa kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqotanii jiranii. Rabbiin raayyaa abbaa mancaatiifis akkasumas ilmaan isaanii guutuuf rabbiin jajjabina isinii haa kennu isaanis warra jannataa haa godhu rabbi sabrii isinii haa kennu isaaniin jedhachaadha raayyaa abbaa mancaatiif akkasumas haala aalii keessan hundaaf rabbi sabrii isinii haa kennu isaan ammoo warra jannataa isaan haa taasisu jedha. Erga kana jedhee ka'ee booda gara dhimma dhufeetitti isin dabarsa. Guyyaa gamtaa keessatti qofaa angaruu andaa'imaa fi gorsa namaan hin fudhatu garuu gorsa namaa naa kan nusan akkamitti fudhata namni nama gorsa namni hiriyaa qabu tokko hiriyaa lama jechuun wal gorsuu fi waan namni irraa dhorkuu irraa walitti hiriyaa jaaman saniifuu hiriyaan anillee ni qaba hiriyaa ta'uu karaa ta'uu hiriyaa ni qaba na gorsan gorsa isaanii san ni fudhata garuu gorsa naan ta'in abadan ni fudhatu abbumaan fedhee na gorse gorsa namni san hiriyaa xiyyaa gorsa kana na hanna jee waan hin taane karaa hin taanetti hiriyaan xiyyaa akkas na jetteef karaa hin taane irra hin deemu gorsi namni na hannu kanaa ta'e keessaa fudhata kanaan ta'e immoo ni dhiisa. Saniifuu jannaa namaa gorsaa jira waa'ee kana hundi waan jiru kijiba. Ati garuu atillee mataa keetiif oftee jiraatu nama ta'e oftee jiraatu waan namni sitti mul'atin dhagee waan namni sin jiru dhagahuun qabdatu atummaa kun akka laalee serku akkaan tirfoosi dabalee kaasanii narra cufanii sagalee nama sinaa waan sanuun tokkoon dhagaa akka waan namni kana godhe sin jee gisa kun akka yaadu kalaas ni jiraan uumaa kanuma beekaa waan narratti kijiba narratti hojjechaa jirtu na fakkaatti haa ta'u garuu mataa namaatti jannaan deemtee jechuudha kana irraa deebisaa si kennu mataa namaatti hin deemu. Nama jechuun fuula namaa jechuun paaspoortii akka biyya biyyatti deemaniiti wal argaan keenyan oolamu namni lubbuun jiru walumaa arga saniifuu ni jiraan miidiyaa irratti olbaanee irraa soollee naannoo gamuuf an dadhabeetiin jira an olbee haasawuu jibbaatiin jira namni akkuma nu tolteen olbaanee akkana inni haasawaa jirutti fakkaata saniifuu namattis illee waan akkana fakkeessuu hin qabnu nuti nama gurguddaadha wanni kanaan irraa hin eeggamu aatillee dhiisi anniin dhiisaan hin barbaadu olbee viidiyoo maru kanallee dirqama kunoo guyyaa lama viidiyoo maran. Maaliif hin marini kalaas olbee na jibbisiisa kana. Haadha geettanii jirtan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya jannaan waama isii an jedhu as naggara galchiteeti jedhaa jirti. Kana ka jechisiisellee dhugamatti isin waan hin beekneef natti as garagalchuu dandeessanii waan hin beekneef jechaadha. Waan kana keessa an waan beekuuf anummaayyuu akka isiin ol baatee nama arrabsite sanitti an ol bahee nama arrabsuun malee waa hundaa an hin beekacha waan isin hin beekne. Wama an jedheen jettee namatu isii gorsaa jira. Anammoo namaan deemaan jiru maal jedhaa turte. Ammoo ragaa ofii baateerti. Ragaa ofii ba'uun maalidha? As garagalchitee wama an isin hin jedhe kana as garagalchitee wama an isin hin jedhe kana naan jettee abdii kanaayyuu nama gorsaa jira. Anaa miti abdii nama balleessaa jira. Maal nama ana mee maaltu na balleessedhe? Biyya deemtee kootu sin jedhe hin dhufu jette ana na gorsaniiti hin dhaqinnaan jedhanii qaran dhufa sin jedheen. Maaliif akkana maaliif dubbii akka garagalchuuf yookaan hordoftoota ana wali oofuudhaan wanni jannaan daladde. Amma immoo as garagaltee maal jette viidiyoo kana waraabuun fedhu miidiyaa irratti illee dubbachuun fedhu. Eega miidiyaa irratti dubbachuun feene sagaleedhaan keettu kalaas. Miidiyaa irra an dubbadhe an kabajamtoota hordoftoota kalee waa gadhiise dheengadda gadhiise jechaadha. Waa gadhiise ani hin dhiisne. Telefoona haanaa bilbiltuu wajjin haasaa jedhee hordoftoonni gaafii hedduu. Maaliif jannaadhaa cirraan kennine maaliif wajjin haasofne naan jennaan isin illee na wajjin haasofne naan tole mee anaaf hin dhabine jedhee jalaabane jannaan teessan waan takkan bilbille telefoonatti dirgim godhattee cufatte isinitti himaa isin ammoo as garagalchitee anaan waan badaa jedha telefoona cufattee jalqaba irratti bilbilte akkuma tasaa telefoonni kiyya chaarjiin qabu heloo jannaa akkam nagaa fayyaa jirtaa waan jedhe telefoonni chaarjiin cufe. Telefoonni chaarjiin cufe yeroo sanii dhugaa dubbachuudhaaf ajjiin ijoolleen hiriyoota yaa ajjiin illee na bira jira. Imaaneen illee ni jirti. Ajjiin illee jira imaaneen illee jira. Jara qaaqaara malee waan biraatii miti. Akkas telefoonni chaarjiin cufate tamaam telefoonni chaarjii cufate telefoona chaarjii itti godheeti deebisee yoo
Jannaadhaa bilbilu jannaanuu dirqama gootee cufte. Xayyib yoo na wajjin haasa'uu feete telefoona maalii cufta takka. Maalii cufta telefoona takka jedhe lammaffaa ammoo maaliif ajjii arrabsite. Telefoona yoo cufate ana harka cufate ammas isirra baateetii abdii anaanii nama gorsaara jedhan malee isaayyuu nama gorsaa jira kanarra cufe telefoona hajjiidha maali hajji si jalaa kaase. Hajji si jalaa kaase moo an moo sagalee hajjii gurra janna akka hin dhageenye sagalee hajjii yeroo abdiin si wajjin haasa'u isin jedhanii jiranii. Yoo nallee arrabsuu barbaadde yoo waan feetellee naan jechuu barbaadde anaan jechuu qabda malee hajjii irraa dhimma hin qabdu. Dhugaa sitti maan asirraa dhogge malee hiriyyitti maan ati wajjin nyaattee dhugde imaan eenyu hammam akka isin sitti aarteertu ana beekachaa. Erga isin miidiyaa irra gabbaatee dubbatti anillee gabbaa irraa dubbadannaan dhiisin dubbatiniiti dhiisii namni jedhe ana jecha. Kanaaf kana sitti muufii mitillee ana dhaka dhufe. Kabajamtoota furtoota keenya itti waa himuu dhufe wanni himuu dhufe jannaa wanni isin jette guututti kijiba jechaadha. Kijiba dubbattee telefoonni hajjiin jenni narraa mee rabbii jedhaati mee isinummaa an dhiiraa miti. Hello si wajjin haasa'uun fedhu cuuf yoo jedhe maal hin ga'u. Hajjiin micciiree telefoona akka waan barna bira jirtuuti hajjiin akkanatti micciiree giddiidhaan telefoona abdii irraa fuudhee cufee maal maalidha abdiin uummataa namaatiin deema ana namni nan gorsu kophaa kiyya yaani ana namni nan gorsu yaada namaatiin hin deemu abdii yaada namaatiin deema angaariidha abdiin badaadha kun waan hin fakkaanne jechaadha. Tamaam telefoona yoo akkasuyyuu jaatte telefoonumayyuu cufatte jecha lammataa irratti erga chaarjii godhee ka'eetti an bilbileef telefoonni cufa bilbileef. Telefoonni cufa. As garagaltee sagalee osoo isin dhageessise. As garagaltee hajjii muculluu gootee arrabsite jechaadha. Garuu hajjii wanni arrab jireenya amma akkasillee namaan hin jedhan jecha hubatan malee dubbachuun gaarii miti. Lafumaa ka'anii jedhisteetumaan namuma safara kan keen gahin namuma maqaa kan keen dhahin yoo itti gad roobsiste sirrii miti jechaadha. Amma maal dubbachuu barbaaddeerta ati beektaatu walumaa galatti. Walumaa galatti waan isin dubbachuu barbaaddetti deebi'a kabajamtoota furtoota keenya akkasitti dheengadda akkuma waadaa isinii galee telefoona kiyya banee jannaa wajjin anaa haasaa jalqabee chaarjiin cufatee lammata yoo an itti deebisu ni cufte jechaadha. Sababni cufteef telefoona isiin namatu cufi jedheenii cufte malee waan biraatii fi miti jechaadha. Isinis akkuma ana bira naannoo iddoo an jiru imaaniif hajjiin jiran isii biraallee nama jira jechaadha. Ani ebaluun jedhu akka isin ol baatee ebalu jette san jechaadha. Isin qajeelumatti karaa keessaatiin hajjii arrabsitee karaa miidiyaa gubbaatiin an ebalulleen jedhu maqaa namaallee dha'u namni akkana dabeessi mataa maalii jid hin jiramu namni akkana hin jiramu jecha himteerta dhoofteerta jecha maqaa nama saniin dha'u jechuun hin dandeettu dhoofteerta. Kanaaf kadheen gaddaa akkasitti an waadaan cabsinee imaanitti amma waadaan cabsinee jannatu waadaa cabsee jannaan illee hin cabsinee namoota isii gorsutu isiin akka cabsitu taate jechuudha. Gaafin isiin jijjiiramte gaafa dirree dawaa irraa kaaturraa ima jijjiiramte jechaadha. Dura nagaan jirtu mucayyoon nagaan jirtu mucayyoo waliin halkanii guyyaa haasa'u. Dirree dawaa irraa kaanaan balamatu itti bu'e. Ni sobdii anaan ammoo abdiin gorsaan deema kan jettu kijiba an mataa kiyyaan deemaa ofii yaada. Viidiyoo ammoo haadhaamnu kan jettu keessaan osoo jetteeti inni dhaabna dhugaadha. Ammoo dhaabnee jirraa mitu durumaayyoo jechaadha. As baateeti hajjii arrabsuu wanni si barbaachisee maali? Amma maqaa namaallee dha'u jedhaa jirta malee hajjii jette afaan hin baafanne malee. Hajjima jette malee afaan baafattee hajji jechuu beekaa dalga dabsite malee takka. Lammaffaa ammoo ana kijibaa gooteeti ofii nama gaarii godhuuf yaaluun abdiin telefoona narra cufee maaliin hajjiin narra cufsiisee maal akka jechuun gaarii miti waan akkanaarraa of eeggadhu sin jechuu barbaada. Tamam. Erga akkas taatee viidiyoo ol baanee naasa'u nu jettee jirta ol baanee naasa'u. Anillee garuu kijiba kan kee tokkocha. Asirratti miidiyaa kanarratti jechaadha. Tokkocha waraabee uummata agarsiisee kan uummanni illee beeku jechaadha. Uummata agarsiisee jechaadha kabajamtoota furtuuta keenya isin agarsiisee viidiyoo isii dhaabachaa. Hin dhaabaa isin agarsiisee dhaaba. Mucayyoon tun gaafa dirree dawaa jirtu gaafa mukaanu si wajjin jirtu nama akkamii akka turte. Na wajjin akkuma gaarii akka haasaa jirti. Anaa miti isin mukaanu siinuyyuu akka sobdeertu anatu isinii hima jechaadha. Isin dubbatte guutuun kan isiitii miti kanama biraati. Kanaaf jannaa oo sirreessi atinuyyuu gorsa namaatiin hanga eessaa akka deemtu
hin beekne anamma asirratti ebalu si gorsaa illee siin hin jedhu mee har'a koottuuti telefoona hin cufatiniiti maa cufattaa miti koottuuti anillee akkuma ati hajji jettee anillee ol ba'ee ebaluu santu si gorsaa jiraa siin jira jechaadha. Ajaa'iba qabda. Kana waan baay'ee jechuun barbaadu kabajamtoota hordoftoota keenya dheengaddaa jannaa wajjin akkuma isiniin jedhe waadaa isinii ga'ee waadaa keessan hin ganne jannaan ammoo telefoona cufattee ofiifuu bilbilee fi dhabee ana namni telefoona illee harkaan fuudhee na harka cufellee hin jiru isiin waan gorsaan deemtuuf abdii namatu gorsaa jira maal jetti. Kana isiniin jedha waan bira dubbachuun barbaadu nagaan naa turaa isiniin jedha.